hundeessaatiin tolfame nyaannoo jira ndadole jirtu jirra me share godha wali daddabarsaadha namni rafne saamaleen dhufe iddu kana ammas irra deddebe kasinitti himu January February March kana keessa qormaata tokkoon qaba qormaata saniifin qophaa'aa jira yeroo tokko goona kas karaa deemu Facebook goreetuma ilaala yeroo laalu waan tokkoon argaa har'a Facebook kana irratti fayyisa leelisa Sad Germany rawante barrese post godhe way fayyisa laaletan wan sad barrese oso obsa qabadeen dubbisin deeme wan media sanirra wan fayyisan dubbaten dhagehe as dhufe obsa dhabeetin dhufe mega ilman oromo wa share wadi godhaadha wan xiqqoo dhuman fayyisaadhan waan gaggaafadhu tokko jira sanirratti dubbanneeto gargarbana jechuudha so Ali Chafe Ramis Karaski Abangidi dhufanii jiru iddoo kana qormaatan qaba sanaafan isin jala bade noof kolchaadha male oromo isin ramfadhe dagadde tani miti numan agaha darbe gurran darbadda kanafani fayyisan intervisa barechetin agahe interview kanarratti tabaqauma warra namanyata warra nama ajjesan tabaqaa ta'eeti dhufe ummata oromotti as garagalee hadhase ummatatti deebi'uu didee ata'u immoo namni yoo ummatatti deebi'uu dadhabellee at least of qusata afaansaa qabata ummataan walitti bu'uun qabu waan ummata mufachisu dubbachuun qabu ture fayyisaan garuu ammas faallaa ummataa deema an sirriidha jedhe amana ammasi akkanni sirrii hin taane fi gaafi tokko isaaf dheessuudhaafam dhufe waan natti dhagaame jechuudha fakkeenyaaf waa'ee du'a Hacaaluudhaan wal qabsiisee waan guddaa waan inni dubbate keessa waan gaarii qabxii tokko bareedduu tokko waan an itti amma dura dubbachaa ture waan itti amanu arni dubbate kan na mirkaneesse kan irratti galatoomiin jedhan maa inni Hacaaluun bakka sana galaanitti akka inni hin ajjeefamnee fi bakka biraatti ajjeefame akka inni dhufe dubbate kun amma dura akkan an isiniif deerra deddeebi'aa jedhutti qaamni Hacaaluu ajjeese cal jedhee Hacaaluu hin ajjeefne Hacaaluu dura harka isaatti galfatee itti dhaaddatee waa'ee seenaa Minilik itti faarsanii itti dhaaddatanii Beeta mangistii 4 kilo keessatti situation roomii keessa ta'anii hanga funyaanii itti dhaaddataniiti ajjeesanii achi booda intalattii isii sanaan ta'uu danda'a lik akka waan intina injiinar Simanyootti godhan injiinar Simanyoo masraa mootummaa keessatti ajjeefameeti irra ta'anii makiinaa konkolaataa oofaniiti akkana kursii akkana gattadu dubbatti achi booda gubbaarra teessee makiinaa oofaa dhufta kursi akkana cibsite reenfarra teessee makiinaa oofta akkasitti oofanii fidanii masqala addababaatti inni abbaan qabu sila achitti qolfitti qollafanitti cufanii deeman agartanii Hacaaluu akkasuma isiin oofaa dhufti garuu waan mucaasan jedhe ka inni amma waan kana dubbateef jecha mucaasana faalleessuuf ture maaliif mucaan sun konkolaataan gurraachi tokko ufee fuuldurarra goreeti namni lama achi keessaa bahee ukaasee ka jedhu kan harka fashaleessuu barbaade dhiigni injiru jedhe kana dur dubbanne yes kana irratti olii galla Hacaaluun bakka sanatti hin duune masraa mootummaatti ajjeefame
kun ifa ummanni baruu qaba itti dhaaddatamee waan fedhan itti dubbatanii maal jedhanii warri Daani'el Kibrat hanga funyaanii hanga barbaadan itti dubbatanii ajjeesanii reenfa fidanii achi darban oguu darbanu intalatti maqaan seenyonni ni ranfadhe isiitu waan irra taa'ee konkolaataa oofaa fidee bakka sana oguu geessu jarrimmoo draamaa hojjetu ufanii makiinaadhaan achi karaarra cufanii warri makiinaa gurraacha jedhame ka gurbaan argee shuguxii meeshaan abrii ka ukaafamu jira abrii jedhama abrii cal jedhee balka jedhu maaliif akka waan taateewwan sun ajjechaan sun bakka galaan sanii irratti raawwatame fakkeessanii dhiyeessuudhaaf diraamaa kana hojjechuudhaaf makiinaadhaan uftee gorteeti akka fiilmii hindii abrii tokkosta to'atoo goota ummanni biraa inni kara deemaa argu maal arge ummanni mucaan sun maal arge isa makiinaa biraarraa ufanii bu'anii amma isiin ka gabbiinaa turte sun gabbiinaa shofeerirraa Hacaaluurra teessee dhufte beekadha achumaan as gortee teessi Hacaaluun eessattaf kursiisaa qofa ol qabda reenfasaa wajjin reenfii akkanuma kursiisaa wajjin ka akkas ture deebi'u akkana ta'a kalas kanuma la diraamaan jarri hojjetan bakka sana akka taateen bakka sana fakkeessuudhaaf bakka sana girrigirri uumuudhaaf abrii tokkosanii abrii dhala rasaasni keessan jiru sagalee qofa dhageessa waan akkasii godhanii biraa deemuun ni mala kata'es kana wanti guddaan wanti Fayyisaa Leellisaa irraa har'a dhugaan tokko afaan isaa keessaa baate Hacaaluun bakka sanitti akka inni hin ajjeefamne dubbate kun waan guddaa kun dhugaa lafa jirtu Hacaaluun ka ajjeefame masraa mootummaa keessatti ajjeefame maaliif fakkeenyaaf Abiyyi yoo inni isatti bilbilee kottu dhimma tokkootiin si barbaada masraa mootummaa kottu yoo jedheen dirqama ni deema yeroo deemu immoo meeshaa isaa shuguxii inni qabu zabanyaatti rakkabee ol seena achi booda gurbaan harka duwwaa jira akka fedhan itti taphatu jechuudha jarri achitti qophaanii nafxanyaan achitti qophaatee eegde masraa keessatti ka itti taphachiise eenyu Abiyyi nafxanyaa jabduudha garuu gara gaaffitiyyaa kana asirratti fixee Leellisaadhaaf Fayyisaa Leellisaadhaaf kaniin gaaffii dhiyeessuu barbaadu tokko jira fakkeenyaaf dhuguma Fayyisaa Leellisaan kuni atiin kun eenyullee Hacaaluu ka ajjeese hin beekamu hajennu okay kanarratti walii agallu okay abbaa isaa hin beeknu abbaa ajjeese yeroodhaaf kanarratti nuti bakki ummata jirru kana jenna ati warri bilxiginnaa ammoo akkas jetta kana jennan Hacaaluu ka ajjeese hin beeknu ajennu kanarratti walii gallee walakkaatti dhaabbannu walakkaatti dhaabbannee garuu gaaffii tokko qabna nuti warri ummata maatii Hacaaluu borumtaan mana deemee maatii Hacaaluu ka ajjeese eenyunni Shimallis president naannoon Oromiyaa Shimallis gadi ba'ee shanee fi TPLF jedhe viidiyoon inni agarsiisu garuu makalaakiyaa bakka sana shaneen guyyaa sana Amboo keessatti maatii Hacaaluu bira qaqqabuudha yoo dandeesse 4 kiiloo uftee Abiyyi funyaan qabdee fuutee deemuu humna qabdi jechuudha guyyaan sun waan sodaatamuuf Amboon securityidhaan guyyaan ni hidhame akka hamaatti makalaakiyaa jettamoo Liyyuu Haayilii jettamoo poolisii jettamoo milishaa jettamoo waan humna qabu agaazii osoo nafin Abiyyi humna inni qabu hunda Amboo keessa bubbaasee jira akkamitti shaneen achi qaqqaba takka viidiyoon inni agarsiisu garuu poolisiin ni jira bakka sana Liyyuu Haayiliin ni jira bakka sana makalaakiyaan ni jira bakka sana makalaakiyaatu maatii Hacaaluu fi deeggartoota isaatii fi gaddoota Hacaaluu du'a Hacaaluutiin ummata gadde kanarratti dhukaasu ijaan argine takka kanoo maal jetta kanoo kana atis akka Shimallis Abdiisaa uftee shaneedhaan jechuuf deemta gaaffii inni jalqabaa gaaffii kana na sheer naa godhaati biraan naa gaa gaaffii inni jalqabaa inni lammaffaa erga reenfi as galma aadaa Oromoo erga dhufe booda
hummanni sun akkamitti faca'e eenyunni ka bombii itti gadhiise qeerroo sanatti qeerroo taaziyaa taa'uu sanatti qeerroo qabeenya isaa ija isaa qaalii isaa dhabe sun miila isaa lamman dhabe waa'ee kaffaloo faa dubbattuun dhaga'e maqaa isaa tokkoon irraanfadhaanni wiilcharii kan hin ergeef mucaa tokko jira guyyaa sana kan miilli dhabame muuziqaa wabii irratti kan kilipii san keessatti kaseene mucaa tokko wiilcharii as ergeef hin jira beekadha Dubaay irraa miila isaa lamman guyyaa sana dhabe ogguu himu yoo geessan boombii akkas gadhisaniiti ummata taaziyaa acaaluudhaaf dhufe eenyunni Republican eegdonni Abiy kan kana hojjetan direct ergamanii ijoollee boombiidhaan arcaasan kun finfinneetti ta'e ijoolleen naftanyaadhaa alaabaa qabattee matrayyasiidhaan deeggaramtee paatrooliidhaan deeggaramtee ufteeti ilmaan Oromoo imimmaan haqqachaa aadaadhaaf ulee qabattee dhufte facaasan kanoo maal jetta eenyuun ni jetta shaneedha jettaa laata kanan si gaafachuu fedha waa'ee wayyaanitti osoo dhufin dhimma keenyan fidha dura maal jettee waa'ee shanees kaaftee jirta riphee lolaan baduu balleessuun idduu nama rakkisa jetta garuu akka inni baduu ni feeta akka jecha haasaa kee keessatti akka argee riphee lolaan Oromoo jechuun abaawoon akka inni baduu feeta balleessuudhaaf illee akka rakkisaa ta'e dubbatta achi keessatti maaliif Ali Ambootti argama jette hadda Amboodha jette ogguu Amboo deemtu immoo riphee lolaan Ginciitti argama jette Ginciidha jette ogguu deemtu immoo Maarreetti argama jette bakki isaan beekamuu jette kana jechuun har'a ajjechaa Oromoo ilmaan Oromoo irratti deemaa jirus maqaa shanee fi maqaa abaa'ootiin deeggaraa jirtaa jechuudha haa garuu gaafa nuti immoo nafxanyaatu kana nurratti hojjetaa jira sirni kun sirna nafxanyaati nafxanyaadha jennaan nafxanyaa wanti jedhamu injiru har'a jettee immoo nafxanyaadhaaf mormita haa ka shanee fudhattee shaneen ni jira jedhee sammuun kan kee fudhatee sun riphee lolaa Oromoo lolee sun sammuun riphee lolaa Oromoon haala amma jiru kana keessatti harka isaa maratee mana taa'uu qaba jettee namtichi ati amantu kun nafxanyaan injiruu jettee har'a waakkachuudhaaf ugguu kaatu maal na yaadachiisa gara dudubbeetti fayyisaan eenyunni namni tokko gara dudubbee guudeemee fayyisaa yaadatu akkamii yaadata isanni harka qaxxaamuree Oromoodhaaf sagalee ta'ee jedhee isa holola afarfame sana laala no guyyaa sanas yeroo sanas nafxanyaatu si jala turte isaati irratti dhiyaatte ati achi boodaa'u gara OMN dhufuun kan keewu isaattuu si faarfate dura they have a reason keessaa wal qunnamtii qabdu baay'izawee ummanni keenya ka beekuu qabu Oppidiyoon yeroo sana bakka lamatti dhootee turte tokko nafxanyoota afaan Oromoo dubbatantu Oppidiyoo keessa aangoo olaantummaa qabatan lama sabboontonni Oromoo bakka lammaan jiru san xayyibaa faa wal qabatee maarree sabboontonni xiqqoonni jiru warri kunis ummata ofii nama ofii ijaarrachaa qabsoo sana finiinsaa ture warri sabboontonni kunis ummata akkanatti qabsoo fi finiinsaa ture agartanii amma ka qabsaa'ee garuu dhiiga irratti lolaase eenyunni sabboontota Oromooti ka aangoo fudhate garuu nafxanyaa afaan Oromoo dubbatu kana amma nafxanyaa afaan Oromoo dubbatu wajjin ka ture Biraanuu Leenjisoo yoo sammuun keessa yaadate gara dudubbeetti deemame Dr. Henokin Dr. Iskee Professor Iskee Gabbisaa Maarree dhiisee yeroo sana isaati irratti nama dhiyaate isaati harka lafa jalaatiin nafxanyoota afaan Oromoo dubbatan warra Abiyyi wajjin hojjetaa ture yeroo sana asii xalayaan barreeffamee axariiraan ergamaaf abaluun keenya waamaati dubbisaa jedhamee fayyisaan achi keessatti galmeessan keessa ni jira ture yeroo sanas isa ka afarsaa ture isaat yoo dhuguma waliin dubbanne
hadda namtichi Fayyisaa jedhan kun riphee lolaa Oromoo yookiin immoo qabsaa'ota Oromoo shanee jedhee shanee jiraachuun amanee balleessuu irrattis amanee akkatti balleessanuu irratti namtichi rakkachaa jiru kun nafxanyaa wanti jedhan hin jiru. Nafxanyaan kun akkatti siruu kutanii bar dabballeen bilxiginnaa'u akkanatti naasoftu hanga ta'e ni fudhatte. Engadda taayee danda'an badii balleessineerra jedhaa jiran. Ka isa kanaa immoo ka keessa bahee agartanii warra dhiiga ilmaan warra I don't know how can akkatti ibsu na dhiba. Wallaalummaan isaa immoo at least ergamni isaa targetin inni amma itti ufe ergamni inni fidee ufe amma maa inni waan miidiyaa irratti hedduu kana waa'ee Hacaaluu dhiyaate sana faalleessuu uummata burjaajessuudhaaf as dhufe. Kana immoo sirriitti walitti himuun barbaachisaadha jechuudha. Qabxii kan hin kaasu waa'ee nafxanyaa hin jiru maqaa ittiin si dhaanuu jedhe garuu abaa'oon ni jira akka sammuu isaatti. Riphee lolaallee akkatti balleessuu rakkate. Mootummaa kana gargaaruu keessatti. Maaliif riphee lolaan har'a Amboodha jennaan bor Gincii jira, Ginciidha jennaan bor Salaalee jira, Salaalee jennaan Baalee jira siin jedhe. Nafxanyaan garuu hin jiru jedhe. Nafxanyaan hin jiru. Har'a eenyuun ni ree ummata Oromoo engadda is Harargee keessatti amiin sana Oromiyaa birabba sira baankii Oromiyaa gamtaa Oromiyaa baankii keessaa fuudhee koronaadhaan shakkamta jedhee fuudhee mana hidhaa galchee mana hidhaa keessaa morma isaa ciree ka waraabessatti kenne eenyuree ka isin ajaa'ibsiisu warra viidiyoodhaan argine mana qotee bulaa gubanii ati shaneedha warra jedhan warra haadhaaf abbaa ajjeesaa jiran kana mormam shiraa siin jedha. Shira maali shira wayyaanee xaxxe moo shira Oromootu warra Jawaartuu kana godheeti ofii yaa salaam gaafa garaadhaaf jiraattu akkana la akkana taata akkana si godha. Kabiraa maal dubbate gaafiin Oromoo du'aa fi hidhaa ta'ee jedhe gaafa wayyaanee san. Kanaafan laala dhagaa ummata kamiifuu akki itti Fayyisaan Oromoodhaaf qabsaa'e carraa ta'e miidiyaa hedduun dhaga'uu dantaa biraati. Garuu warri nuti kabajuu qabnu ummanni Oromoo beekadha warra biyya keessa galanii ummata Oromootiif aarsaa warra kafalaa jiran biyya ormaa baqadhee an biyya ormaa taa'ee waa hedduu jechuu danda'a. Maaliif an secure bakka secure ta'een jira. At least yoona waan tokko ta'ellee ummanni biyya alaas birmatee maal jedhee iyyees mootummaa san harka nagachisiisuu danda'a. Garuu harka nafxanyaa harka diinaa bara wayyaanee harka diinaa achuma keessa ta'anii har'as harka diinaa achuma keessa ta'anii warra qabsoo ilmaan Oromootiif wareegama qaqqaalii kaffalaa jiran kana amanuu qabdu. Fakkeenyaaf gurbaa keelloo irratti dhiyaate sana irratti mormii qaba. Fayyisaan akka waan siyaasa dalaguudhaaf okay mee amannu keelloon maallaqa birrii kafalee gurbaa kanaaf akkanaas ofsiisnee ajennu mee ajennu shi mee rabbi isinitti agarsiisu gurbaan kun maal jedhee dubbate ofiisaa mootummaan maraachaarra jira mootummaan Hacaaluu ajjeese ananan dhiisuu erga kanan dubbadhe na ajjeesa ani immoo kana dubbadhe duukotti mormii hin qabu gammachuun irraa qabaa jedhe. Beekadhaa namni maallaqaaf deemu lubbuu isaa dabarsee hin kennu. Namni maallaqaaf deemu akka Fayyisaa Leellisaa kan inni tarkaanfatu advanteejii waliin deema. Namni jiruu ofiitii jiraachuu jiruu of dantaa ofiitiif jiraachuu fedhu akka Fayyisaa Leellisaa morma isaa qabatee mootummaadhaaf mormaa mootummaan nama nyaata hattuudhaaf mormaa qabsaa'ota xiqqeessaa deema malee lubbuu isaa hin kennu. Maaliif ani fakkeenyaaf yoo maarramiyaa rabbi isin agarsiisu qaallitti Qiliinxoo keessa jira gurbaan kun
achumatti shutu godhu galgala san kana ni beeka na ajjeesanu jedhe Hacaaluu ajjeesaniiru anas ajjeesanu jedhe duba maallaqa isaa yoom nyaachuuf kana siin jedhare maallaqa yoo kelloon itti kenne maallaqicha san yoom nyaachuudhaaf kana dubbata Fayyisaa namni hundi akka kan kee nama garaadhaaf buluun se'in ati osoo fiigdee argachuu dandeessu osoo jaalala ummata Oromoo bal'aa kan osoo qabdu kabaja ummata Oromoo kan birrii caalu maal na godha jette Oromoon yoo na jaallate soo na jibbe yes waa tokko siin godhu maaliif ati value ummata beektu silumaa'u ati nama miilaa yaaddu ummanni Oromoo qabeenya Hacaaluu gaafadhu kana an Oromoof qaalii jedhee oggusu dubbatu beem an Oromoof qaalii guc qaalii ta'uusaa erga ni du'e booda agartee mi hangam ummanni Oromoo react akkasaaf godhe gana agarta jiruu kee keessatti bakki Hacaaluu gana ilmoodhaan gara fuulduraatiif seenaa keessatti jaarraa dheeraa keessatti maqaan Hacaaluu olaantummaadhaan akka ka'eetti jiraata hanga sabni Oromoo jirutti sitanima ati boru irraanfatta dhaloota dhufu keessatti irraanfatamta ati dhaloota dhufuun qaqqabdu dhalootuma amma nuti jirru kana keessatti kufte ati asumatti irraanfatamtee bira ceeta bira si caa'u manni akka jedhee si tufa bor ijoolleen keenya akka jedhanii si tufu ijoollee keenya osoo hin ta'in nuummaanu dhaloonni amma jiru dargaggeenni amma jirullee si yaadatan bakka ati jirtu siin beekan Hacaaluun garuu jaarraa dhibba tokko booda yoo Rabbi silaa ol si kaasee si agarsiise Hacaaluun inuma jira hundi keenya darbina ni darbina hanga ummanni Oromoo jirutti hanga sabni Oromoo jirutti Hacaaluun lubbuudhaan ni jiraata beektaa kana maqaansaa qabrii ol ta'ee jiraata foonsaa dadhabsiiftanii ajjeeftan shiraan malee eenyummaasaa sammuusaa ajjeesuu hin dandeenye ilaalchasaa ajjeesuu hin dandeenye ilaalchisaa dhaloota dhufu keessatti qeerroo lafa ol guddattu kaayyoosaa galmaan ga'uudhaaf guddatte akkuma Hacaaluun jedhetti abbaa hirreen dhaloota kana keessa ta'uu dhiisuun ni mala dhaloota dhufu keessa garuu hin jiraatu dhaloota dhufu keessa abbaa hirrummaan hin jiraatu kana furadhu har'a nuti dandeenyee Abiyyiin balleessuu dadhabuun ni mala abbaa hirree kana balleessuun dadhabuun ni mala rakkoo adda addaa keessa xaxamnee waan jiruuf dhaloonni dhufu garuu rakkoo keessaa kana fureeti abbaa hirrummaa kamiyyuu haala hin simannetti Oromiyaan ni ijaaramti yoo Rabbi umrii nu kenne ni laalla Itoophiyaan facaatee Oromiyaan ijaaramtee arguuf teenya yoo Rabbi umrii nu kenne hanguma xiqqoo maaliif dubbiin Itoophiyaa Abiyyi irratti dhaabbatti waan ta'eef that is the end video kan ke irra deddeebisee waan ati dubbattee nu dheessa gurbaan miidiyaan sun immoo beeku miidiyaa sana nu harran arge maal jedha gaaffiin ummata kana hidhaa fi ajjechaa ta'e Fayyisaa harra mana hidhaa ka guute eenyunni harra ka ajjeefamaa jiru eenyunni harra biyyarraa ari'amaa ka jiru eenyunni bara wayyaanee caalamoo bara Abiyyi keessatti Oromoon kan mana hidhaa harka kamtu caala Abiyyi irratti mana hidhaan Oromoo guute moo bara wayyaanee guute bara wayyaanee takka mana barumsaa keessatti Oromoon hidhame kana naa himuu dandeessaa bara wayyaanee maarramiyaan guute poolis xaabiyaan guute manni qaraatii mana hidhaa Oromoo ta'ee beeka amma 27 san keessatti This is my question.
kana nu ibsuu dandeessa manni qaraatiin akka oromiyaatti dhaabbate manni qaraatiin hundi mana hidhaa barrii ta'e zamana kam keessatti kun ta'ee beeka yes oromoon erga ardii kanarratti dhufee kaase bara minilikis duras haa ta'u boodas caba qalbiinsaa keessisaa ka cabe bara abiyyi ajjechaa Hacaaluu irratti Hacaaluun silaa wayyaaneedhaan ajjeefame oromoon qalbiinsaa hin cabu maaliif Hacaaluun waan fedhii isaa dubbatee jira ka waltajjii irra ba'ee wayyaanee xiqqeessee jira ka silaa guyyaa sana du'e namni gabbu hin jiru ergamtoota kaalsii wayyaanee ama 27 miiccitaa baatan paantii wayyaanee ama 27 miiccaa baatan ka akka samiitti si wayyaanee sodaattan isin teessisee likki keessa waan isin ittimeef jagnummaan gootummaan maal akka ta'e fuuldura ba'ee waan karaa isin qajeelchee isin agarsiiseef ergamtoota harka ergamtootaa fi harka kashalabboota qoshaashaa warra garaaf bulu kana harka jaraatti du'uu isaatu oromoo qalbii cabse okay oromoo qalbii ka cabse kana ashkaraan du'uu isaatu oromoo qalbii cabse harka ashkaraa du'uu isaatu oromoo qalbii cabse sila harka ergitoota andu'e oromoon qalbiin isaan cabu maaliif Hacaaluun gootummaatti agarsiisee jira immoo kun oromoo jabeessa malee shira nafxanyaa hubatee tokkummaa isaa jabeessee hanga dhumaatti falmatee haqa ilmoosaa fi haqa sabasaa galmaan geewwata malee dubatti hin deebisu oromoon dubatti hin deebi'u wallahi garaa keessaa kan na kolfisiise isinitti hima jecha Fayyisaa Leellisaa keessa hummanni ni beekaa hummanni ni beekaa garuu yoo dubbate obboleessa jalaa ajjeesu obboleettii jalaa ajjeesu haadhaaf abbaa jalaa ajjeesu kun dhugaa dubbachuudhaaf numaan kolfe bakka garagalchii mataa hooqa jedhan agartanii ifatti waraanni deemee ilmaan kan kee shanee keessa galee shaneedha fidi isaa haadhaaf abbaa hidhuu fi ajjeesuu dhiisaa yaa saba yaa biyyaa yaa ummataa abiyyi ilmoo amata tokko ngeenye ilmaan amata tokko ngeenye gujii keessatti hidhee haadha fidaan jedhe moo jenne kana ka godhe mootummaadha moo sabboontoota kana godhe mee kana na hima kana ka godhe eenyonni garagalchi mataa hooqa nan kolfaan Fayyisaan ijasaa sooguddaa miiccatee ufee hummanni ni beekaa maal beeka hummanni eenyu taajjeesetti beeka shanee sajjettan abaa'oo isa warra eenyu bosona kan jiru jaalmarootu Hacaaluu ajjeese jaalmarootu ummata fixaa jira jaalmarootu intalatti sana ergee jaalmaroot ergee Xuqur Ambassaa fooqii shanaffaa irratti intala riisarchii hojjetaa jirtu sana morma ciree achiifas godhee deeme jaalmarootu moo jara Jawaar jechuu feete waa'ee jaras kaaftee jirta maqaan ofne malee
mootummaan ce'umsaa yookiin immoo mootummaa ce'umsaas hin jenne negotiationiidha ka jarri gaafatan. Filannoo kana dheeressuudhaaf walta'iinsa qabaachuu qabnaadha ka Jawaar jedhe. Galaanni targadheen dubbisee fuulduratti yoo mootummaan kun ka'e maaltu jiran jee qileedha jedhe. Maqaan dhufne ka jechuu feete Jawaaruma. Jawaarii fi Baqqala Garbaan faatu amma warra maneedhaa jiran kana faatu Hacaaluu ajjeesee nuun jechuu barbaadde yookiin Hacaaluu dhiisigaa. Hacaaluun ka ajjeefameef illaa qaba. You know, siyaasa keessatti wanti mul'atu risk to benefit ratio ilaalama. Waan tokko guutaatee waan tokko guuta'u maanni riskiin dhufe benefitiin dhufe eenyunni. Riskiin eenyurratti dhufe benefitiin eenyuuf dhufe ka jedhu laalta. Risk to benefit ratio madaaltu siyaasa keessatti. Du'a ajjechaa Hacaaluun booda eenyurratti riskiin dhufe eenyurratti eenyuuf immoo benefitiin dhufe. Warri ajjeesu kun kana calculate godhee keessan senne kana kalaaltu yaa gowwaa akka kan kee kana miilaanii miti ka yaadnu nuti sammuudhaan yaanna. Ajjechaa Hacaaluun booda riskiin eenyurratti dhufe. Sabboontota Oromoo irratti dhufe. Jawaar irraa kaasiti, Baqqala Garbaa irraa kaasiti warra hedduu riskii ka du'aan ka simatamee jira, hidhaadhaan ka simatamee jira, qaama hirrinaan ka simatamee jira, tumamuudhaan ka simatamee jira. Du'a Hacaaluudhaan itti aanee. This is risk ka jennu kan. What is the benefit? Benefitiin immoo biltsiginnaadhaaf dhugefa. Badhaadhinaaf dhufe benefitiin. Benefitiin ka akkam? Ka silaa siyaasaan isa mormu. Ka silaa filannoodhaan isa mo'achuuf deemu. Ka silaa aangoo isa harkaa fuuchuuf deemu. Hundi mana hidhaa seeneef. Kun maa inni benefitiidha. Kana jennaan ajjechaa kana duuba ka jiru ka buufatu. Hisaabatu hojjetameetu waan tokkotti itti seenta. This is the figure Hacaaluun achi booda immoo kan kun tokko guddaan percentii 75 risk to benefit ratio laalta. Eenyutu bu'aa irraa argata, eenyutu riskii fudhata waan kanarraa. Kana jennaan warri namoonni kun warra barate dubbiin kun dhufu tokko obboleessa isaati qabsaa'oo ajjiraachuun Hacaaluu sabboontota Oromoo ni gargaara, ni fayyada malee miidhoo. Garuu kashalabboota ka akka Fayyisaa Leellisaa kana, ka akka Bilxiginnaa kana, ka akka Abiyyi jara kana ni miidha jiraachuun Hacaaluu. Maaliif Hacaaluun dantaa sabaa nama dabarsee kennu miti. Abbaa fedhe yoo ta'e. Kana jennaan baduu namicha kanatti, nama kanatti, goota kanatti kan irraa buufatu eenyunni, kan irraa riskii fudhatu eenyunni ka jedhu hummanni madaaluu danda'a. Takka kan lammaffaa sabboonummaa Oromoo irratti ejjennoon qaamni qabu. Abiyyi ejjennoon Abiyyi qabu maa inni sabboonummaa Oromootti. Waa isaa xiinxaluun hin barbaachisu. No Abiyyi nama akkasiiti, nama akkanaati, nama akka jechuun hin barbaachisu. Oduu namarraa sassaabuun, oduu miidiyaarraa sassaabuun hin barbaachisu. Kan nu barbaachisu waan arraba isaarraa bahee qofa fudhanna nuti. Waan arraba Abiyyi irraa bahee qofa fudhannee achirratti hirkannee achirratti hundoofnee tilmaama keenya lafa keenya jechuudha. Aangoo qabatee daqiiqaa tokko son guutiin Hayilamaariyaam cinaa taa'ee waa'ee Minilik waa inni dubbate. Minilik saba Oromoo irratti waan inni godhe ni beekama. Takka jedha. Guyyaa kudharfan osoon turin naannoo Baardaar deemeeti sabboonummaan Oromoo saba bal'aa xiqqeessee gandatti galche jedhe. Maaliif barbaachise naannoo Amaaraa deemanii waa'ee sabboonummaa Oromoo yeroo sanatti himuun? Yoo rakkoo jiraate kotta sabboontota Oromoo manatti waammattee naannoo keetti galmatti galfattee bakka kana rakkoo qabdu akkamitti furra? Wanti kun akka ilaalcha keenyatti akkana
أكل على كيساني تكن أكن يو كان أكسيت تقولي سرسيدو على التماليف بافنا تجرا كل أرفن وصون قتي نانو أمارا ديمه كأني سبونو ما رموتي كيسي عرفسو ها سبونو ما سنتو يسا أنغوتي في ديمي وان إني دي سي تلاقي دوبته وان مينيسونات دوبته كراغرو ما ساغرتني نمومتي جيتشا سا أفان إني أفان أمارفات بريفته غافا أنغوف لتوسون واي توبياني غوياسن دوبتشا توري me video sana irra debiati dhaggeeffadha ya biyya waa biraan barbaachisu achi booda amata kumlama akka biyya keenyatti kumla kudhalama gudhamee kudhasadi gusennu gaafa maskaramandi sana itti waazema sana EV sana irratti walaloon dhiyaate sun ka inni harka rukuta دانيال كبرت دودور راركدها فتلا ورك راركدها كديسن سن أكا تساسي تومي نو دوبتي سنة انتلني دانيال كبرت وجنين بولين بوكيساني مال جدني أما تبرنا كنا سبونما أورومو بلسينا سبونما كميو ورا وياني سني بلسينا أورومو سني بلسينا جدني كارورا إرتك أبتني ماستنكك بريكون يروسنا الفيديو كم أكم وانو من يروسنا دبتن بريكون نفتنياف بدادينا ملكي أولانتوما أورومو داف أبينسا جريسا جدامي جروجل كباتيف كما كانوا بيقول ياسنا بكدا أوفيشالي مسرا موتوما كيسا بريسون أبينسا أورومو akka namantanetti akka waraabessaatti ka fidee nutti agarsiise guyyaa sana kana walitti sassaabdanii uggoo agartan karoora jiru uggoo agartan sanduras oromoon akka olinkaane amata kumta akka olinkaane nin cabsa jedhe Abiyyi jedhame achi keessa oduun hololaga kan akka hololotti fudhachuu dandeenya akka information gabaasas fudhachuutti dandeenya akka fedhetti fudhachuu dandeenya kanas walitti finnee gulaallu moo Hacaaluu ajjeese irra caalan akka sila sinin jedhe percentiin 80 ka kennamuuf risk to benefit ratio kanatu laalama eenyutu kanarraa riski fudhate eenyutu kanarraa benefiti fudhate bu'aa argate ka jedhu ogulaallu qaxxita ajjechaan kun 4 kilo masraa mootummaa keessaatti xuluq jettee galti jechuudha kabiraabiti achi booda taateewwan ajjecha lammaffaa sadaffaa Hacaaluu waan dubbate maal dubbate an oromoodhaaf qaaliidha jedhe yaa Hacaaluu ijoolleen sun sitti dhaaddatte moo si jetteeti manaan bahin jettee si gorsite jennaan no yoo natti dhaaddatte ma waan miidiyaadhaaf hin tolletu dhufa jedhe Hacaaluun maal fiddaadha yoo kunoo si ajjeefne sin dhibne maatii keetis ajjeefne deeggartoota keetis ajjeefne boombiidhaan facaafne maal abbaa kee fiddaa reenfaan akkas jedhan reenfa Hacaaluutiin du'a Hacaaluutiin reenfa du'ee ciisu sanin 4 kiloon akkas jedheetti dhaaddate du'a sanirratti ummata fuulduratti maatii keetis boombiidhaan facaafne deeggartoota keetis boombiidhaan facaafne jara Jawaaris guyyaa sana mana hidhaatti darbine mee ati wanti miidiyaadhaan tolle ni dhufa ka jetteme maal fiddaa jedhe kan kana nu agarsiise Abiyyi kanoo akkamitti ilaaltaa Fayyisaa Leellisaa hummanni ni beeka isin warra nama nyaataa ta'uu keessan hummanni ni beeka mana hidhaa Oromoo mana hidhaa deebiftanii maarramiyaan guutee xaabiyaan guutee manni qaraatiin abdaan citee manni qaraatiin hundi mana hidhaa akkasiin gootan ummanni ni beeka yoo dubbate dhugaadha obboleessa isaa yookiin obboleettii yookiin abbaa haadha isaa ajjeestu ragaa obboleessa Yaayyaa Bashir ajjeeftan ragaa
kan maqaa dhahuu hin dandeenye Gujii keessatti bilbilli kee iyya jettanii baaftanii kan rasaasaan ajjeeftan keessan kam haasofne kam ifnaga Wallagga keessatti wanti isin hojjettan it is so shame now Abiy jechuun he is the Oromo the Amaran Expansion Front chair of Amaran Expansion Front Abiy jechuun bakka bu'a yookiin immoo dura ta'a maani adda baballina Amaaraati Abiy jechuun dura ta'a adda baballina Amaaraati haadhaanis Amaara jaartiinsinis Amaara abbaan it is not sure Ahmad Aliin abbaa ta'uudhaaf waa tokko ragaan hin jiru isaan maal jedhan anatu maqaasaa Abiyoot ture anatu maqaasaa Abiy jedhee moggaase gaafa haadha isaa fuudhan akkasitti moggaasanii ta'uu ni mala maaliif ajjeefaman akkamitti du'an qallichi sun eessatti yaalaman buufata fayyaa gaarollee deemuu hin dandeenye qallichi sun hospitaala jimmaallee litne qallichi sun garuu maqaadhaaf abbaa muummicha ministeeraati eenyutu ajjeesa akkamitti du'an maal kubsatan tokko hin jiru biyya alaa deemanii yaalii argachuudhaaf garuu bajatanii jira kun waan jiru Angon Opidio jalaan waan dhuftu waan beekamuuf nafxanyaan nama ofii achi keessatti galfattee nama afaan Oromoo dubbatu warra kana ammas harki caalu Angon Opidio dha badhaadhina Oromiyaa ka jedhan kun harki caalu percentiin 75 warra Oromoo hin taane afaan Oromoo ka dubbatan laala dhagaa gara Arsii yoo deemtan achi Sidaamaa jira Walaayittaa jira sabab-sablamii adda addaa jira saboonni sun illee nuuf gaariidha fakkeenyumaaf hin kaasa saboonni kun afaan Oromoo ni dubbatu gara Wallagga deemtan Gaambeellaa Asoosa warri gurraachi illee afaan Oromoo ni dubbatu gara Walloo deemtan Amaarri akkuma jiruun warri daangarra jiran afaan Oromoo ni dubbatu isa Arsii keessa yoo gara ani yeroo tokko maalan deemee arge abboomsaa jennaan tokkoon arge abboomsaan arge doonii dabarfannee reenfa obboleessa keenya riyaa keenya waliin rakkoo tokko motorarraa kufnee inni du'e ani hafe rabbi naan bisee reenfa sana fuunee deemne mucaa abboomsaati maatiidhaan geenye geessine achitti garuu aadaan arge abboomsaa almost all jechuun ni danda'ama ummanni akkuma jiru Amaaratti dummata naannoo san keessatti I don't know as keessa warri na qajeelchisan jiraachuu ni dandeessu boonii gugallu garuu fooliin illee ummanni harki caalu ijoolleen soreessonni warri qotisarratti hirmaatanii jiran ijoollee xixiqqaa motorsaayikilii kana qabatu maarree qabatu Oromoodha bakka Oromoo dhugaa uggoo abboomsaa guuseennu garuu naannoo Amaaraa waan Gojjaamiif Gondar jiru wayina fakkaate kun hundi afaan Oromoo dubbata maqaallee moggaafatan yo gurbaan na dhagee dagoomata maqaa dhibu barbaadu maqaa sun hiikkaasa afaan Oromoodhaanis hiikkaa qaba afaan Amaariffaanis hiikkaa qaba maqaa akkasiifaa moggaafatu maaliif akka Amaaraatti sittiin fayyadamu akka Oromootti sittiin fayyadamu eediyaaw waan akkasii jira gara Jimmaa dhuftan fakkeenyaaf Yemii jira Daawuroo jira Guraagee jira Kafaa jira jarri kun hundi warri daagaarra jiran afaan Oromoo ni dubbatu agartanii warra kana walitti sabsaabdee Abiy wanti inni taphachaa jiru ammas waa'ee liyyuu haayiliina yaadachiisa please nin dubbadha namni kum tokko ajjeefamee jira warra Tigraay deemuu didantu ajjeefaman Opidio nafxanyaan ka ajjeefte warra Tigraay hin deemnu jedhan gootee fitte liyyuu haayilii Oromiyaa keessa maal jedhe gananii shaneetti makatanii jennaan achitti damassasamanii jedhe kijiba waraana wayyaaneetti haqnee imma kan warra jedhantu fixe haxaa'e እና ኤርገምቶኒ ጀደ ፈይሳን ኤርገምቶታ ጀቹን ሳጋ ወረ ኬሎቲን ባና
ergamtoonni kuni maarramiyaa keessaa mucaan sun akkasi dubbatee kana jedhanii fidanii ummata burjaajessu waan jedhu qaba fayyisaa laala akkuma sila isin dubbadde yoo maal ta'e namni ilmi namaa maallaqa yoo angafete yoo kennite maallaqa sana haala inni itti nyaachuu danda'u irra dhaabbatee si falma malee lubbuu isaa si kennee maallaqa namni si filmu hin jiru never yoo mucaan kun hojiin inni hojjete yoo maallaqaan ta'e hanga fanjii uffadhuuti maallaqan si kenna fanjii uffadhuuti haqiitii dhooyi duyi duba maallaqa maaliin akka kennita yoo nan du'e kana jennaan isa akka keetiitu maallaqaan bitama fayyisa sittani maan situ maallaqaan bitamee maallaqni maalifi Alaamudiinis maallaqa dila kana waan mootummaan Itoophiyaa hin qabne osoo forkaa qabu nagaa hin jenne numa hataa qabeenya Oromoo dachee Oromoo ganda keessa deemee hataa jira irraa fayyadamaa jira numa gurrata hanga dandee warqee Oromoo kabaafachaa jiru dhabeeti miti ati maal qabda ati kaleessa fiigdeetu sadaffaadha moo lammaffaa baate waan argatte sanime qabeenya Oromoo qabdu irra aanuuf deemta Alaamudiin ol qabda انقبضوا ورا هايلي قبر سلاسي ول قبدا انقبضوا ورا في دوتا برا ول قبدا انقبضوا دواتي كميت انيو فالماجر تري امتا فالماجر تاتي ام بارتي لا فالماجر تامي بارتي سنو بارتي لا بارتي امتا فيدوتي اوكي بارتي امتا چبساجرو بارتي امتا چبساجرو دي غراجرتا there is something behind harka qullan jirtu agabun jirtu umarratti waa'ee wayyaanii dhufna akkamitti Oromoon wayyaanii deeggaraa ka jedhu yes waraana amma hin gadda deeme keessatti ani wayyaaniin deeggaraa ture ifatti ammas ejjennoon tiyaachumarra jira maaliif wayyaanii deeggara tokko an Oromoon waan mohatee irra cee tokko irra deebi'u Alon hoji Oromoo miti tanta Oromoo miti fedhi Oromoo miti yoo le Oromiyaa keessa nagaa argannillee jechuudha Oromoon garaa bal'ata jennaan bakka kanitti waan mohatee irra deebi'u lammaffaa eenyutu wallalaa jira danta akkamiitiif wallalamaa jira ka wallalaa jiru sirna lamatu wallalaa walitti dhukaasaa jira sirna federaalaa fi sirna nafxanyaatu walitti dhukaasaa jira dhagaye rakkoon ummanni Oromoo wayyaanee wajjin qabu waan tokko wayyaaneen dhumarratti kaayyoof ejjennoo fedhii nafxanyaa fiddee as dhufte maali sun master plaani saniif mormine san mormine jennaan walitti buune wayyaaneedhaan kana achi wayyaaneen Oromiyaa ka jedhamtu kanaaf eewqannaa kennite beekamtii kennite Oromiyaadhaaf beekamtii kenniteetti sila wayyaaneen nafxanyaa wajjin taatee warra humna adda addaa wajjin taatee Oromiyaa balleessuu silaafaate feete abaa'oo balleessite Opidio warra miichaa jennaan kaalti ka miichan warra kaa jennaan warra kaan warra ciisaa jennaan ciisan kanaaf jetteeti Oromiyaa dhifti no ummataaf jetteeti yookiin immoo kaayyoodhaaf jetteeti kaayyoo kaleessa ganama ittiin bahan kaayyoo sirna federaalawaatiif bar sabni Hararii ka waan tokko qabsoo keessa hin jirre naannoo isaa argatee kabajamee naannoo isaa keessatti ofiin of bulchaa jiran sirna wayyaanee keessatti at least kana argatee jira ummanni Hadaree ummanni Oromoo naannoo isaa bulchuu danda'ee jira ilmaan isaa afaan Oromootiin barsiisuu danda'ee jira sirna wayyaanee kana keessatti duba maaliif lollee kallolle we need true federalism nuti sababallaadha biyyattii san keessatti sabaguddaadha humnaanis qabeenyaanis ilaalchaanis guddinaanis waa hundaan nuti sababallaadha
saba qunxuramee mirgi nu kennamu miti nutu warra biraatiif mirga kennuu qabna malee Oromoon biyya san keessatti qabeenya keenyaan nu bulchu beekumsa keenyaan nu bulchu agartee kanaaf falmineeti jaraa walitti buune hadda sirni hadda jiroo Oromiyaadhaaf beekamtii takka guyyaa tokko kennee beeka meenattiin Oromiyaadhaaf takka Oromiyaadhaaf guyyaa tokko beekamtii kennee beeka dhaabasaa ada Oromo Democratic Party Odeppaan ugguu Odeppaa ugguu diigu maaliif diige Oromoo ciicateeti Oromoo ofiin Oromoo jedhee waamuu sodaatee qaanfatee Itoophiyaa biltsiginnaa jedhee jennaan Jawaar irratti waywaatee jennaan badhaadhina ka jedhu qofa ta'e biltsiginnaa jedhan amma sobaa ummata burjaajessuudhaaf Oromiyaa biltsiginnaa Amaaraa biltsiginnaa no injiru Oromiyaa ofiin jechuun ni sodaata Abiyyi kanammoo Seefuu Faantaawun irratti akka aktiivistii sanni dhiyaatee haqee dubbate ilaaluu danseetu agartanii kana jennaan yeroo amma naftanyaan kun Oromiyaadhaaf beekamtiin kenniti maal nuun jedhaa jirti naannoo diiguudhaami jennoon jara kaayyoon naftanyaa sirna durii sirna minilikitti nu deebisuudhaami akkamitti ummanni Oromoo sirna wayyaaneef sirna naftanyaa walitti fidee madaaluudhaafuu hamlee akkamitti qabaata Oromoon yoo dhuguma Itoophiyaa san keessatti jiran taanaan sirna naftanyaa sirna wayyaaneedhaaf kufuu qaba Oromoon dhiiguu qaba waraanuu qaba sirna naftanyaa dura dhaabbachuu qaba falmachuu qaba sirna naftanyaa kana falmachuu qaba dhaloota qubee ka arganne sirna wayyaanee kana keessatti yoo dhuguma walitti dubbanne qeerroo ka jennee ka ittiin dhaaddannu har'a dhaloota sirna wayyaanee kana keessatti waa lamaaf falmaa jiru jarri qiimii lama takka Oromoo nurratti dammaqsitee ka wayyaaneen akka diinaatti lakkaamtee har'a wayyaanee barbadeessaa ka jiran inni guddaan badiin jaraa inni guddaan Oromiyaa nurratti ijaartee ummata Oromoo dammaqsite kun badiidha zaranyinati babal'ifte sabaaf sablammii nurratti dammaqsite kun badiidha baduu qabda jedhanii irratti duulan kana sabaaf sablammiin dhaabbatee taa'ee ilaaluun qabu okay kanaaf wayyaanee deeggarra wayyaanee mormine kaleessa mohanne gandatti galte haya yoosin naan jettan ise bar waan amma har'a Abiyyi hojjete kana dhiiga lolaasuu fi ummata balleessuu kana wayyaaneen silaa barbaadde opinioo dakkaa gochuu dandeessi turte kaleessa aangoo guutuu firqaa qabdi dhuma balleessuu dandeessi ummata kana kabajtee ummanni Oromoo sirna federaalaa kana ummata eeggata jettee waan ta'e haa ta'u waan fidu wanti inni fidu hin jiru jettee itti kennitee deemte dhugaan jirtu kana diriidhaan deeman humnaanii miti hadhaati qabeenya Oromoo gurgursiisuudhaaf qabeenya Oromoo saamsisuudhaaf qabeenya qofaa miti rakkoon naftanyaa laalaa dhugaadha wayyaaneenis qabeenya keenya saamaa turte san dhiisaa sani miti lammanuu qabeenya irratti ilaalcha tokko qabu immoo wayyaaneen Oromummaa keetii irratti gaaffii hin kaaftu Oromoo ta'uu keetiif recognize si gooti beekamtii si kenniti eenyummaa keetiif beekamtii si kenniti wayyaaneen eenyuufuu jechuudha
نفتنيان قروا إنيوما كان كجبا أني أورومو ده جدي من نفتنيان ما دانيال كبرت بيرديمتي قال جديتي سلام عليكم أنا أورومو ده جين إيجني سالا ريفنسي سكنت أبتا سيرنا والكتوما أمن تاران كنين أمن نتلو في أما كإسلام ني الدماتي بإسلام تورنا البلي سوق أمنا ورجل أنتو في أما أكي مقالي قالي ميلا كفالو مرتف جل يابو فيديو سانا نتي مامي موسيقى وبي رتي دالوني إربو نياتو إيمانا سبب الله سجد رتي فيديو سانا اينوني قادسا دجاني إسا أبي يموموريو كانو تينغد فوليشار يرغاتو ري أكي تي سان لالي سان نتيمي أوكي كان مو وانا نما جداجرو كفالون قبايا دوبتو كفالون قديبايا دوبتو سيرنا كم في التاجين كفالون أنا كيتي كفالون ميلا سالمن براو يعني دبيمي كفالون أفيلتو يروسنس أجيسا يروسنس أوروميا كيستي كإلمان أورومو ميلا مراتوري كإلمان أورومو أجيساتوري كإلمان أورومو هيداتوري أو بيديودا أوكي صباكون opinion malo jeda turte me rosana masjida turte beteskana turte churchi turte opinion esa turte me warri muktar kadir warri abadula warri abi warri lamma warri jinni janka jettukun mal kesa turen sa wayanetu oromia kesa achi gadi boye jolle qerro fuda ture ganda gandatti mana galee kan ajjeesaa ture ka hidhaa ture bara wayyaanii sanas oppidiyoon jiruu si guutuu oromoodhaan falmaa jiraatte malee takka oromoo falmitee hin beektu bar dhugaa dubbachuudhaaf waan tokkoon isinii hima gaafa oppidiyoon dhimma tokko biiroo irratti waajjira kamirrattu gaafa dhimma keessan fixuu dadhabde dhimma tiyyaan galmaan ga'uu gaafa dadhabe كرديما تغري يوكين مو وياني تكي مدي جنان بالبليت عطا عملو قلوك لوزي لمن دم تاسجرو جنان اچمان بوكان كوناكي اكي ملتيسي دوبي سيني فيتا ابي لما جيني جانكا كسي تفيتا تورن كانو جينجرا غافا اوبيديو ددمنيو وياني تيمنا حتى نما تيمنو دبني حتى اوبيديو فرا ددمنان قام تيمنو دبني ماليف نفتنيا لك غباجرو نفتنيان مو دابما أورومو فينا كان نتموف أسلوفه كان جنان بك على قربات على سيرنا سانكيستي كمين أمين جر كفالوش على كمين أمين جر حدث كميليج إجرامي إدو إجولت إتكاوسونا فين مكاجرا أن غافين كون نكاجر إيواني هيار نفين مكاتي كوباين وفني بوريتي يوني كوين مو إدو كان قرماتن كبا سنفين سنجالا بدي نجرا كابسون اتفوفتي كابسان نكوفا كابسون اتفوف وغان يرتو كان هنگ أورومو وان نياسا وان فئيسا أرغتوتي كابسون كين يتفوفا wanti addan kutamu wanti addan abnu injuru kana jennan galatoo maadha isinin jaalladha nagaatti